Oromoo ficcisiisan. Kanaaf Mustafaan itti gaafatamaan ijoollee gaara keessa dhumattee uummata Oromoo dhumattillee Jawaar bakka meeqa salphina jalaan baane beektus. Uummata Oromoo hadha biyya keessa dhumachaa jiru geejjiramni kun dhufe nambar waan itti gaafatamaan Jawaar Mohaammed naa qabadhu jechatan. Bakki inni laaqiin hin dhaqin hin jirtu. Gaafa ijoollee san galchuuf murteessanii dhaqaa jedhan isaaf Baqqalee Garbaafaati adda makiinaa fudhatanii taranii warra gaafas koree ijaaran muka karaa irratti garagalchitee wannaan faati marruun faati warra gaafas koree filanii ijoollee san dhaqanii dubbisanii galchanii jedhan muka karaa itti cufanii karaa irraa kasilaa fixan xiyyaara ergee mootummaa warra san fuudhee galchee jechuu bartanii. Muka karaa gubbaa garagalchanii yaadatan boqqolloo achi teettee nyaattee ijoollee waliin mari'atanii jabaadha akkana goone waa hundaa murteessine isin akkana jennaa isin akkasidha jedhanii ijoollee gaara naqanii biraa galanii jechuudha. Kuma gamtu dhumate ijoollee Oromoodha. Amma namni kan magaalaa wal fixanii maal godhanii amma gaaratti namni agasii du'e harreetti fe'anii maalii faannoollee jedhanii ilmaan Oromoo gaara yaa'aa guggaa taruba kana keessa kutaa Oromiyaa mara keessa ka ofii wal fixxeef karaayyaan ittisa biyyaa fixeef kan milishaan fixxeef kan dhumate hadha manni alaa akka'u. Hedduun amma haati ijoolleen tiishanii keessa teettee miti. Ijoolleen tun eessaa yaate? Mana Oromootii baate. Eenyu lolu Oromoo loluu baate. Eenyu lolu Oromoo loluu baate. Eenyu fixe Oromoo fixe. Maaliif akkas taate ijoolleen tun? Itti fakkeessanii yaasanii achi hidhattu jedhan nafxanya hidhatte. Maal jaran ijoollee olumaan beennaa mita dhumatti. Ijoolleen Jimmaa meeqa dhumatti? Kaarsii. Tuulama. Walloo. Ajajoon. Ijoollee biraa. Ajajoota marroo mataa dhaye. Ijoolleen sun ni beektanii walumaan. Walumaan miidiyaa kana gubbaa iyyaa baanee eenyu fixe? Ofii ol fixe. Eenyu shaneen. Shaneen takkaa waraanni bilisummaa Oromoo mooraa adda addaa bahee waliin loliin bari waan nuun jedhan beektanii shanee Wallaggaa, shanee Maccaa, shanee Tuulamaa nuun jedhan. Shanee Arsii, shanee Booranaa, ta Gujii, ta Jimmaa, ta Iluu, ta Harargee akkasi takkaa seenaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo cabee bakka 6-7 illee. Qacaa fi jijjiiramaa fi jinni inni ol dhukkisiise akkanaan waraana cabsanii bakka baasanii waraana bilisummaa Oromoo 2000 asin dabarre akka lakkoofsa faranjiitti addi bilisummaa Oromoo ni beekama. Kanaaf duuboonni isin tuqu barbaade maali? Warri amma galee hadha galee kun gabaabdumatti wanni amma deemaa jirullee haasofni amma deemaa jiru ka Jawaar Faatillee ka Lidatuu Faatillee ka Shanee Faatillee jarana. Jawaar Mohaammed waraan qulqulluu isinitti hin galle malee isinitti illee Oromoon Amaaraaf Tigree balleessuu dha saba sablammoota hin jenne jedhee dhaabaa yoo akka seedhaan kijibne. Oromoon nama lamaa balleessuu deemti jedheen Amaaraaf Tigree balleessuu deemti. Jeneraalonni Kajaraati, muummichi ministeeraa Oromoo, kantiibaan Oromoo, jeneraalonni hunda tuqee kun lafa jira viidiyoo isin hundinuu laaltan barbaadan isin poosti goonaan mallee. Gaafa beeraawii ijoollee guuraa jiranii galgala ganam jedhee iyyaa baay'isan akkasitti. Summarti ta'ee ijoolleen akkasi akka galaanaa keessaayyuu Jimmaaf Harargee maal kanaa buqqee akkasitti ijoolleen hin seenne maal jedhe gabbaa'e. Tigreef Amaara balleessuu deemanii ana isin duuba jira maal jedhe afaan Amaariffaatiin jufuu jedhe laal. Ay honim jedhe jeneraalli Oromoo qofa ta'uun koloneelli ta'uun bakka san qabachuun kootaadhaan qoodamuu qabaa jedhe garte. Maali waraana iyyuu Jawaar beektaa baratettanii hayyottanii isin jagnettanii takka mee gaafadhaa waraanni biyya kamuu keessa kootaadhaan jeneraalaan maal kana biyyi takka gandorree baluu keessaa gara goona akkas goona jedhanii godhanii jedhi gaafadhu. Yooma kootaa Jawaar jedha gannee waan beekne osuma kootaa masanuu ta'e kootaa goona. Uummanni Oromoo nama hundaa dachaarra deebi'eeti Oromootu bakka maraa qabata. Akka Jawaar jedhetti illee hunda maaliif uummata guddaa qaba? Maajooritii bar Jawaar afaan Ingiliffaan illee beektaan jawwe maajooritii aglaal afaan Ingilifaa waan jedhe bar maajooritii ruul maanooritii raayit jedhan. Uummanni guddaan heera baasee biyya bulchaa mirga uummata xiqqaa eegaa jedhan. Garas illee Jawaar deemu fiidhama ibarin waa beekatan malee osuma akka inni jedhee ni goona jennee teennee mootummaan kun uummanni Itoophiyaa itti olii galee uummanni Oromoodha kan isin galaana isin agartan kana. Hadha bara Oromoo Jawaar Faatii cabsuuf deemtu kana bar silaa qaata bar haqanii nuun lixanii osoo galee ol quban qabneeti.
Hadha wanni dadhabanii garas fiiganii garana fiiganii faannoon loltee TPLF loltee Shaneen loltee Shaabiyaallee loltee bara namni nu lolli hin jiru bara Itoophiyaa mootummaadhaa kana. Takka akka hadhaa kanatti itti walii galamee lolamne bara. Gaafa lola dheengadda TPLF namni itti hirmaatin hin jiru. Hadha ololaan ganda keessatti waan amma mootummaan kun dhaamsee deemuu isin quban qabdan. Waan mootummaan kun guyyaa irraa dhaamsu lola keessaa, lola abbaa qabeenyaa, lola nafxanyaa, bar nafxanyaa ka qawwee ilaaltaa miti. Ka Gondarii Gojjamii yookaan TPLF Tigraay ilaaltaa miti. Shaabiyaa Asmaraa ilaalta. As magaalaa Finfinnee keessa jira. Dirdhawaa keessa jira. Magaalaalee guddoo as jirtu kana keessa ijaaramee xaxamee akkasitti ta'a. Eenyuree kan lolu beektaati. Amaara seeta noo. Indongoriin. Tigree noo. Indongoriin. Shaabiyaa noo. Oromoo guutuun isaa. Namni hadha maaliif kan isiniin jedhe namni hunda gaafa wayyaanee akkasitti albaasan san hin beeytanii Oromoon warri hadha dhiifamallee naa godhaa kaa warri dachaatanii toobattan dhiifama naa godhaa kaa dubbii maal godhare seenaa bara seenaan akkasiisitu qaba kanaaf jedhanii bara wanni badduu seenaan tuun dalagin bakka hin taaniin dhaabbatee wanni jedhaniif kanaaf seenaan si garafaati bakka feete jiraatu maqaa si dhawwadee si biran ta'u. Yuroop, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Noorwee biyya Arabaa bakka hundaa TPLF natti yonnaan Geetaachoo Raddaa nuu deebi'e Gabratsiyoon nuu deebi'e Oromoo jiran way kijibe bar magaalaa Finfinnee kana keessa deemuu dadhabne dhufne kan eekka dhufe kaa Gabratsiyoon dhufe kaa dhiirri leencichi dhufe eenyusi Oromoo bara sheekolee teenaa Sheek Misaa'el maal kannii maqaa ittiin baafne laal Amaara ta'aniiti Tigree ta'aniiti yookaan TPLF hin ta'anii yookaan nafxanyaa ta'anii bara akkas goonee nuun jedhan laal goote hin jenne bara. Akkas goonee. Eenyu ta'anii? Oromticha kanarraa diina keenya kaleessaniif galaniif uummanni. Hadha marroonii fi zammana kaasee walii galeen zammana kaaseen eenyu marroon eenyu tokko. Isin dadhabnee bara rakkoon namni keenya qabu waa takka qabnaa beektanii. Uummanni wallaggaa dhiifama naa godhaa. Annama irra wallaalaa argeessinii maali? Irra dhiifna folchalle jecha kana garuu akka of agartuus hin jedha. Nama gari jira yoo wallaggaa namni ho'i waa ta'e jedhan warra gartee gabbu'ee salaatuuf xiqqoma yaa rabbii kenna jedhee gabbuu salaatuuf gartee xiqqoma hin jenne jira. Takka jedhe. Naannoo Amaaraatti dhufe yoo jedhan inumaan siin salaata kun. Warri nama wallaggaa kana sii dhufe kanaaf salaatuuf bu'uuf ta'u kun Amaara hojii angooqaata salaataan durgum lafa jedhe. Sadaffaa rabbiin isa fuudhee Tigree itti dabalate. Nama kanaan yoo ati akka gaarii dhagaam. Harargee dhufe, Jimmaa dhufe, Gujii dhufe, Tuulamaa dhufe, maalii dhufe yoo namni yoo jetteen hoggana taati jetteen kokkee isaa tan asiinii miti gubbaa kanaan gadi murtee isa qalta malee sirraan fudhatu. Kana amansiisa jettee yoo ifaajje akka gaarii na dhagaa viidiyoo kan shirnaa godha bakka ta'a. Fedhu Arsiitaa, fedhu Harargeetaa, Jimmataa, Gujiitaa bakka fedhaa ta'u. Osoo wanna feete hadhaamii guyyaa qiyaamaa amansiisa sirraan fudhatu. Abadan maaliif naan jechuun ni mala kaasii ibsaa nama bira kutuun. Maaliif wallagga yoo jedhanii jalatti cita beektanis. Jalqaba aliif jedhanii ka ittiin nu cabsanii Oromoo cabsanii isaan wallagga keessaan. Jalqaba aliif yookaan A jedhanii abbaa cabitanii yookaan haahu gara feetan laakkaadhu. Takka oloo tokko fidan wallagga nama barate wallaggamu akka waan Oromoon biriin baratini warratu Oromummaallee fide maraa fidanii dirqimitti maxxansanii bes kana ati waan feetee goote irraa qabateette dhukkee sirraa qaba abbaa kiyya boksiin funyaa sirraa cabsoo sirra jira. Goobaa qoradhu seenaa Oromoon bar tartiiba cabxeen qabdi. Macha cabsanii tuulama darbanii bar. Arsi dhufanii bar. You know that beektaa kan? Arsii bira dhukkeen gaafa irraa kaatee as bira dabruu dadhaban harargee gaddeebanii gaafa dadhaban baalayyuu gad hin geenne bannaftanyaa.
achi deebitee warra achi hidhattee Wallagga keessaa Kiristinnaa kaastee kaan maalii gootee kaan guddifachaa maaliin qabattee bar tooftaa lolaa fi siyaasaan dadhabdee Oromoo ummanni Oromoo uummata danda'anii miti lolaanillee siyaasaanillee walitti dhufte. Amantiidhaan cabsan. Ijoolleen isaanii gaafas warri Wallagga keessaa ilmaan Wallaggaatii miti diqaalaan Wallagga keessatti dhalate ka ollaa achiin amaara waliin jiran uffatanyoota jiru. Ka warri mishiini waan adda addaa jedhee barsiise gaafas warra galee akkasii miti abbeen hin jedhee nu gurguratee jechuu galee. Haga hadhatti still now ammatan osoo marroon ilma Arsii yookaan Harargee yookaan Jimmaa yookaan Gujii yookaan Tuulamaa ta'e nam tokko jalan deemu Oromoo tokko jagnaami marroon beeku marroon ni beeka marroo gaafadha. Warri gaafsoo keessa waliin ture ani yeroo marroon jagna keenna goota ina fadhiita wallaahi akka itti Oromoo tana tuffatu. Bannama dandeettii waraanaa qabu nama barumsa qabu. Marroon bari yuunivarsiitiin seeni malee hin baranne. Nama tooftaa waraanaa beeku osoo ta'e. Osoo marroon ilma Oromoo qulqulluu ta'e Wallagga keessatti ijoollee Wallagga baru manni Wallagga Oromoo Wallaggaan qulqulluun Oromoon dhiigaan qulqulluu furtaman qabu. Takka lama sadii silaa kan ka fixan. Ka Daawud Faati ajjeeste Leencoon Faati ajjeeste. Wallaggaa Oromoo qulqulluu bakka marroo kana dhaqe mee uummata Wallaggaa dhaqa lammaan Wallaggaa marroo Wallaggaa jedha gaafadha. Rakkoo qabna bara. Maa akkasitti Mustafaanaan jetta? Eegaa ragaa sirrii kaleessa bara kana lafaan dubbadhu. Qabsoo Oromoo namni aliif jedhee gabbaye nu uumi Afrikaa fi Peelolaa kadhaatu Jeneraal Waaqoo guutuu abbaa feete dhaqee gaafadhu. Uummata Baaleeti yoo akka biyya deebiste. Maa jalan deebiin Oromoon? Maan faarfamee uummanni sun sadarkaa Jeneraalaa Koloneelaa bara biyyoota akka addunyaa dippiloomaasii waliin dalagatan kanatti bar haga Raashaa Kooriyaa bakka hunda dhaqee baru uummanni keenya biyya Arabaa qofaa bara fagoo deemee waraana leenjifatee sadarkaa urjiititti dhufee mootummaan Itoophiyaadhaa waggaa 7 waraana qabuun akka nama biyya alaa lolutti lolee bara. Uummata qawwee ofii dalagee bara xiyyaara samiirra qawwee takka takkaatiin harcaase. Maa jalan deemin waan uummata Baalee ta'eef waan Oromoo qulqulluu ta'eef takka nama ragaa barbaadduuf Jeneraal Waaqoo Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa nama adda bilisummaa Oromoo nama hunda hirribaa dammaqsee qubee ittiin barreessu tana alaabaa tana adda bilisummaa Oromoo qabsuun Oromoo kanaa gabbaase dhaabee gadiin dhufe maa jalan deemin. Yes bara waan xiqqin finne qubee afaan Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo kilaash qawwee jedhan bar ilmoo qilxuutu seense bar kilaash mootummaa Itoophiyaan seense kilaash qawweedhaan AKM kilaash koof yookaan maa jalan deemin Oromoon Kuti bira si gabaabsuuf addi bilisummaa Oromoo bakka 10 wayii bahee bakka 5 gurguddoo adda bahe. Kana keessa abbaa nagayaa Jaarraa namni jalqaba kaayoo adda bilisummaa Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo fuudhee gaafa jijjiiramni kun dhufe gara Itoophiyaatti hin gale abbaa jalabaa nagaa Jaarraati. Nama Baaleeti. Maaliif gaafa inni gale fudhatanii alaabaa teennaa dhaaba keenya itti Oromoon hin simatin. Ree adda bilisummaa Oromootu kun Asmaratti hafee kun Qacaa ta'e galaka Galaasa Dilboo Daawud Ibsaa abbaa nagaa Jaarraa ree muraa adda bahe. Alaabaan qabatanii deemanis tamad bilisummaa Oromoo isaanis miseensota adda bilisummaa Oromooti. Inumaa loltuun gaara keessaa takkaan bahin jalabaa nagaa Jaarraati. Ka waraanallee woboo qulqulluu harkaa qabu. Inumaa Oromooyyuu tokko godhee abaa'oo gamtoome. Tokko godhee dhufeen. Daawud Ibsaadhaa shane kaammoo akkatan kana shanan gumii sabaa qofa. Ka miseensi jala hin jirre
seentiraal komiteen jala hin jirre waajjira adda bilisummaa waajjira wanna aqu fudhatee nama shanan jechuun shanan sani adda baay'ee akkasitti deema. Takka jedhe isin gabaabsa. Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuudhaaf qaba nama Mallas jedhere Mallas. Jeneraalota an qabu keessaa top Itoophiyaan qabdu keessa tokkoffaan nama sani garuu ni dogongoree waan inni maayitaa arguu deemtanii Mallas Zeenaawi. Namni